Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee hanga kutaa 12ffaatti seeraan baradheera. Haa ta'uutii garuu sababa rakkoo maatii koof jecha biyya hambaa deebi'een dhufeen barnoota kiyya itti fufa jedheen gara biyya hambaatti imala koon taasise. Ani haadha kiyya malee abbaa kiyya hin beeku. Maqaa abbaa obboloota 3 haati kiyya deesseen maqaan abbaa koo waamama. Haa ta'uutii garuu ergan guddadhee booda mallattoowwan argaan guddadheen abbaan kiyya isaa akka hin taane ollaanis haati kiyyas amma of beekteetti naan jedhanii icciitii kiyya natti himanii. Haati kiyya maatii ishee waliin otoo jiraattuu guyyaa cidhaa kan hiriyaa ishee deemte dargaggoonni isheen hin beekne halkaniin lagatti buusuun gudeedanii bakka kuftetti ganama argamte. Yeroof salphinni achumaan kan dhaabbatu fakkaatee maatii haadhaaf abbaa ishee dhoksuuf yaaltus turtee garuu ulfeetti bahee abbaan kiyyas baree ajjeesuudhaaf eeboo qabatee yeroo waliin fiigu gara mana adaadaa isheetti baddee jireenya gara biraa jalqabde. Sanaan booddee mucaa hangafaa ilmoo dubartii anaan akka argatte yeroon kutaa 7 baradhu natti himte. Isa dura garuu abbaan kiyya namuma ishee waliin jiraatu abbaa obboloota koo natti fakkaata ture. Rakkinni haati kiyya keessa dabarsite anaaf jireenya kootiif fakkeenya naaf ta'ee yeroo dheeraaf of eeggadhee jiraadhus dubartii kan nyaatu harkuma dubartiidhaatii. Hiriyaa waggaa 2 daree tokko keessa teenyee waliin barachaa turre. Haaloo atis dhiira beekuu qabda jettee na qabatteen mana jireenyaa ishee keessatti dargaggoo natti waamtee kabaja koo nan dhabe. Yeroo sanaa kaasee halkaniif guyyaa na dhiphisaa kan ture carraama haadha kiyyaan mudate anis manatti nan dahaadha. Dubartiin waanuma wal qunnamtii raawwatteef wanta deessu waan natti fakkaateef hanga ulfaa akka hin taane mirkaneeffadhuutti lubbuu kiyya balleessuufillee yeroon murteeffadhee ka'etu nu jira. Haa ta'uutii garuu rabbi na gargaaree guyyaan sun jireenya koorra darbee hanga har'aatti garuu waa'ee gammachuu kiyyaas ta'e gadda kiyyaa yeroo yaadadhu guyyaan sun gonkumaa na jalaa hin dagatamu. Kana qofaa otoo hin taane dargaggoon na gudeede na darbatee dugda kiyya girgiddaan manaa na reeguun godaanni sanatti baase hanga har'aa adii ta'ee jira. Reyaa kiyya dubaraa ergan bayyaannadhee nan ulfaa'e se'een ajjeesuudhaaf albee qabadheen manatti deemeefira. Haa ta'uutii garuu harka namaatu guyyaa sana ishee oolche. Kaayyoon koo guyyasii ishee ajjeeseen ofillee ajjeesuuf hin ture. Haa ta'uutii garuu rabbi lamaan keenya oolche. Haala kanaan biyya hambaa deemeen moobaayila fayyadamuun akka naaf eeyyamametti jaalallee nan qabadhe. Dargaggoon kun namuma biyya keenyaati. Dhiira ijji dubaraa irra jirtu. Naannoo baatii 2 erga na rakkisee booda anis akkan beekutti na jaallachuu dhiisuusaa ergan qoree booda tole jedheen jaalalaan waliin taane. Naannoo waggaa 2 erga waliin turree booda biyya galeellee wal arginee erga na argee booda deebiseen gara biyya hambaatti yeroon godaanu guutummaa guutuutti na cufe. Maal taatee maalan sitti hir'isee ija kiyya erga argitee booda na jibbitee jedhee yeroon gaafadhuuni akkan si eegetti sin arganne jedhee naaf deebise. Anis maal narraa eegdee turtee jedhee yeroon deebisuu fi utuu durba taatee sirriidha waliin ciisuu hin dandeenyu jedheen nan murteessa ture. Amma garuu durba waan hin taaneef carraa hedduu yaaleen waliin akka bulluuf haala hedduu mijeesseen ati garuu na diddee garaa natti jabaattee deemtee jedhee naaf deebise. Anis dubartiin tokko ulfina ishee kan eeggattu kabajuu qabaatti qofaadhamoo jedhee yeroon gaafadhuuni takkaa taanaan of qabuun kee faayidaa maal qabaa jedhee naaf deebise. Anis yoo na dhiiste na dhiisuu ni dandeessa. Haa ta'uutii garuu gaa'ela dura yoomuu taanaan otoon fayyaa qabuu otoo iji koo arguu kana keessa seenuu hin barbaadu jedheen deebiseefi. Erga kanaa na arrabsuun sitti hafe malee
anatta feeree jedhee biloog kana godhe. Jalqabni koo nama jaalalatti hanga kana amanu hin turre. Sababiinsaa ilmi dhiiraa hedduu akka nama miidhu miilla haadha koo jalatti hin baradhe. Inni garuu nama akkanaa miti jedheen bakka gaarii kenneefiin icciitii kiyya dhugaa amman isinitti hime. Durseen otoo jaalala keessan seeniin booddee akka hin gaabbine jedheen isaaf qoodeen ture. Jalqaba jaalalaa irratti hunduu homaan ta'uu jedhee hir'ina waliif danda'a mitiire. Jaalalleen koos anaan akkanumaan na goyyomse. Haa ta'uutii garuu yeroo gochaa eenyummaatti yeroon deebi'u hir'ina koo godaannisa ta'ee yeroo hundaa keessa koo nyaatu ittiin na arrabse. Gaduuf qabeen akka ofin ilaalus na taasisuu barbaade. Erga kanaanis barbaachasaaf kadhaan deemne. Inni garuu si'a hedduu dhufee dhiifama jechuun araara na gaafatee ture. Haa ta'uutii garuu takkaa jaallannaan jaallachuu takkaa kutannaan immoo garaa kutachuu waan hin beekuuf duubatti deebi'een qoosaasaa hin dhaqne. Akkuma madaa keessa kootti qabadheen ammas tarkaanfii jireenya koof miila kiyyan kaafadhe. Erga kanaa turtii booddee eenyummaa koo jijjiireen dargaggoo gara biraatti siiqe. Ilaallaan akkuma isa duraa qalbii kiyya waan naateef kabaja kiyya akka hin dhabe otoo hin taane daa'ima akka hin qabu nitti hime. Yeroo kana dargaggoon kun anaafsii wal jaallannee waliif taanaan daa'ima qabaachuun kee anaaf homaa rakkoon qabu. Ammuma warra keen wal na barsiisiitii anaafillee bor daa'ima kiyya waan na ta'eef wanta barbaachisu uffatallee nan bitaa fi jedhee na gaafate. Anis yaa Rabbii ilmi dhiiraa tokkumaa maaliif hunduu yaada garaa garaa qabaa? Tokko madaa kee irratti madaa yoosiif biqichuu tokko immoo qabbaneessaa ta'a jedheen isatti dubbadhe. Jaalalli yoo bulu tora mitiire akkana jaallatuuf akkana hin jaallanne adda baafachuuf baay'een isa rakkise. Yoo dubbatu akkana naan jedha. Anisiin jireenyaaf hin barbaada. Yoo na hin barbaanne ammuma haasoo na waliin dhaabuu hin dandeessa. Yoo na waliin taata ta'e immoo gidiraa kam keessayyuu yoo na dabarsite qorumsa naaf kennitu fudhadheen si waliin jiraachuun barbaada naan jedha. Nama kana guutummaa guutuutti nan amanii. Anarraa adda ba'uuf sababa akka inni hin barbaannes nan beeke. Erga kanaatii maallaqa itti ergeen maqaa kiyyaan lafa naaf bitee hangan dhufutti mana irra naaf kaayii jedheellee gaafannaan maallaqa sanaan deebisee lafa gara biraa bitee. Maaliif kana gootaa jedheellee yeroon gaafadhu turii bu'aasaa booddee argitaa jedhee naaf deebisee. Erga kana maatiin waa'ee keenya yoo beeke rakkoo qabaayii jedhee na gaafate. Anis rakkoon qabu isa dura garuu wantan si sobeeru qabaa dhiifama naaf gootamoo garaanatti jabaattaa jedhee yeroon gaafadhuuni dhiifama siif gochuu kan hin danda'u taanaan siifan godhaa kan hin dandeenye yoo ta'e immoo rabbiin irratti hin kadhadhaa jedhee naaf deebise. Erga kanaanis akka ati na waliin taatuuf hin taane adda baafachuuf malee anoo daa'iman qabu jedheen isatti dubbadhe. Yeroo kana inni hamma kanaa na qoroon maaliif si barbaachisee anoo daa'ima qabda jedheen waa'ee nagaa daa'ima kee yeroo hedduu si gaafadheeraa akka ani deemeen argineefis na dhorkitee maaf kana hunda gootaa jedhee yeroo na gaafatu lakkii ilmuma dhiiraa amanuu dadhabeen waa hedduun si qoraa tureeraa kanaan booddee homaa siin qoruu anaafsi hanga lubbuun keenya jirutti waliin jiraannaa jedheen deebiseefi. Erga kanaa gara warra kootti jaarsa ergatee fedhii kiyya na gaafatanii tole jedhanii fi kunoo amma haadha manaaf abbaa manaa waliif taaneerra. Dhiira ta'ee kan nu kabaju hanga dhumaatti kaayyeeffatee nu waliin jiraachuu kan barbaadu akkuma jiraatu dhiira ta'e immoo sababaan gara keenya dhufee sababaan nurraa kan fagaatu tokko lama miti. Hundumaaf jireenyi dubartii bu'aa bahii hedduu waan na qabuuf hanga gaa'ela keessa hin seennetti otoo of qabdee otoo of kabachiistee dhiira gadi ishee qabu maqaa ishee xureessurraa otoo fagaattee baay'ee natti tola. Sababiinsaa bultii keessa seenaniillee waa hedduun wal dhabuun sammuu ofii tuqamuun waan jiruuf kanarra akka kootti nama kabaju namummaa ofii jaallatu hir'ina ofii argee hin baqanne guutuudha jedhee namatti hin madaqne barbaaddachuun gaariidhaan dhaamsa obboloota koof hin qabu. Jireenya kee hanga xumuraatti rabbi siif haa milkeessu naan jedha. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.
Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleettiin keenyi biyya keessaa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu obboleettii keenya xalayaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa yaada milkii obboleettii keenyaaf akka qooddan kabajaan isiniin gaafadha angiyoonaatti na dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun qophii kana akka deeggartan kabajaan isiniin gaafadha akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 9 37 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Seenaa gara biraatiin guyyaa boree hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa.